mul'ata waan guddaa milkeessuu qabda taanaan xiyyeeffannoon kan kee guddina irratti tahuu qaba. Elon Musk Teslaa keessaa dhibbeentaa 13 qofa qaba. Akkasumas Jeff Bezos Amazon keessaa dhibbeentaa 9 qofa qaba. Akkasumas Bill Gates Microsoft keessaa dhibbeentaa 1 qofa qaba. Kanaafuu atiis kan mul'ata guddaa qabdu yookaan kaayyoo dhaabbata guddaa yookaan daldala rakkina ilma namaa furuu qabdu xiyyeeffannoon tantee qabeenya san kontirool godhuu yookaan to'achuu irratti osoo hin taane guddina dhaabbatichaa irratti tahuu qaba. Kaayyoon tantee mul'ata san akkamiin fiixa baasa namoota kaayyoo saniin na waliin qooddatan kan na waliin heegere karaa dheeraa deemuu danda'an akkasumas namoota gahumsaa fi beekumsa qaban akkamittiin fida tahuu qabdi. Kanaafuu to'annoon osoo hin taane xiyyeeffannoon guddina dhaabbata keetii mirkaneessi. Namni lama ari'u tokkollee hin qabu jetti Oromoon. Atiis akkas akka hin taane xiyyeeffannoo tantee mul'ata keetii irratti godhi. Waan guddoo namaa waliin qooddattuutu waan xiqqoo kophaa tantee qooddattu caala. Nagayaan naa tura.